argachuudhaaf karoora gurguddaa qabaadhaa, abjuu gurguddaa qabaadhaa, eebuu gurguddaa qabaadhaa, kadhata gurguddaa qabaadhaa, qophii gurguddaa qabaadhaan isiniin jedha. Rakkinni guddaan harka marannee teenyee Waaqayyoon gaafannu, waa qabannee garuu Waaqayyoon haa gaafannu. Naahimiyaan inkaana jedhee nuti inkaana Waaqayyo walloo qixxeessa jedhee hin jalqabee Waaqayyoon gargaare. Waaqayyo Museedhaan maaltu si akka jedhee ulee tun akka koo keessa jira jedhanii dhayi rukutii lafa buusittiin jechaa ture Waaqayyo. As wangeela Yohaannis keessattis wangeela Yohaannis boqonnaa 6 dhuftanii gaafa laaltan bartootaan maaltu sin harka jira jedhee gooftaan keenya Yesuus. Biddeena xiqqoo qurxummii xiqqoo qabna jennaan fidaa isuma jedhe. Waan nu harka jiru nu eebbisa. Harka duwwaa difundaamii taanee pheenxota yaa'uun ajjakaaroo ta'uu taanii akka hin jiraanne gooftaan ayyaana nuuf haa baay'isu. Waan qabadhaa waan qabattan sanaan waan gurguddaa abjoota inni baay'isuu danda'u Waaqayyo nu wajjin jira jechuun barbaada. Har'a baay'ee laphee koo keessa kan guutu sagaleen Hafuurri Qulqulluun natti dubbatu na dhageessisu maalinni guyyaa kaleessaa Waaqayyo waa'ee tika Waaqayyo nutti dubbachaa ture. Riilii waa'ee tika Waaqayyo kana gaafa yaadu baay'een jajjabaachaa ture jechuudha. Isin tajaajiluu duwwaa otoo hin ta'in Hafuurri Qulqulluun anaan mataa koo kallattii ittiin na tajaajilaa ture, ittiin na jajjabeessaa turedha. Tika Waaqayyoo jalatti nagaa guutuu, tika Waaqayyoo jalatti gammachuu guutuu, tika Waaqayyoo jalatti jireenya irraa afaa, abudaantilii irraa afaa qabaachuu, shaaraats jennee waan gurguddaa Hafuurri Qulqulluun nu barsiisaa ture. Har'a immoo tika Waaqayyoo jalatti yeroo Waaqayyoo beekuun baay'ee murteessaa waan ta'eef waa'ee yeroo Waaqayyoo walii wajjin hin dubbanna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 keessatti iddoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos milikkita jalqabaa itti agarsiisedha. Guyyaan sun guyyaa dinqiidha. Guyyaa dinqiidha gaafa isiniin jedhu Yesuus bartoota dabalachaa jira. Akkuma beektan bartoonni warri jalqabaa Yohaannis, Yaaqoob, Phexrosii fi Indiriyaas akkasuma immoo Filiiphoosii fi Naatnaa'el. Naatnaa'el gooftaa Yesuus wajjin kan wal barsiise Filiiphoos. Filiiphoos Naatnaa'el gara Yesuusitti fidee boqonnaa 1 wangeela Yohaannis gaafa laaltanii akka dinqiitti Yesuusii fi Naatnaa'el wal baranii akkuma Yesuus bareen immoo Naatnaa'el Yesuusin amane. Akka dinqiitti miraakiliidhaan jechuudha. Guutummaa diippilii jireenya isaa keessa galee Yesuus Kiristoos waan itti dubbatee fi Hafuurri Qulqulluun sirriitti isatti dubbatee Hafuurri Qulqulluun isatti waan haasa'ee fi walii galanii jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa sadaffaatti Naatnaa'el wajjin wal baranitti Yesuus Kiristoos Maartaan Maariyaam bartoonni gooftaa warri nama maqaa isinii dhayeessuun Galiilaa lafa jedhamu, cidha Galiilaa jedhamu, cidha Qaanaatti waliin argaman, affeeramanii jechuudha. Mandarri sun mandara Naatnaa'el. Naatnaa'eltu affeersisee kan jedhu na yaadaan. Mandara Naatnaa'el waan ta'eef jechuudha. Mandara kana keessatti Yesuus Kiristoos namoonni akka Kiristoositti, akka Masiihiitti, akka ilma Waaqayyoo ta'etti amananii hin jiranii jechuudha. Maybe bartootuma baazawee gadi buutanii gaafa dubbistan bartoonni iddoo dinqii godhee amanan warri kaan. Naatnaa'el garuu gaafa inni muka arbuu jalattan si bareettiin jedhu Yesuusin amane. Kanaaf na amantaa kanarra dinqii kan caalu argitaa jedheetu immoo Yesuus deebiseef jechuudha. So gidduu isaanii gibbii wayii jira. Cidha kanarratti argamanii cidha kanarra utuu jiranuu akkuma isin beektan daadhii wayinii dhumeedha. Mitiire daadhii wayinii maal ta'e hin dhumeedha. Daadhii wayinii harkaa dhumeedha. Baay'isawee daadhii wayinii hin dhume gaafa jedhu akkuma nuyi bishaan dhagaa waraabnee dhumu yookaan immoo haadhotiin keenya kelleettoo yookaan birzii jedhoo kifiliteerii jedhu maqaa garaa garaatiin waamu garbuu wayii gubanii naqanii akkuma inni dhume sukkaara wayii walitti naqanii dhume hin seeyina. Indamini mono ashaaroo gurraachessitee gubdee ho'aa isaallee haa ta'u osoo qabbanaa'in saatii muraasa booda qaqqabsiistee qaanii oolchuu dandeessa. Bishaan yoo ta'e biddee suuqii waan dhufu waan akka lallaassaa kana fiddee qaanii oolchuu dandeessa. Aadaa Yihuudootaa keessatti daadhii wayinii dhume jechuun qaaniidha. Machaa'uu qaba. Namni dhugee quufuu qaba. Erga dhufee quufee kutaan lammaffaa yookiin daadhii wayinii inni laafaan isaaniif dhiyaata. Idda dhuganii quufanii amasaa adda adda baafachuu erga dadhabanii booddee isaaniif dhiyaata.
kanarraa kan darbe in dhiyaanne taanaan qaaniidha. It is great shame. Shame guddaadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo kanatti garuu utuu walakkaa jiranuu dhumeedha. Dhumeennaan hojjettoonni yookaan keessummeessitoonni kun guddi utuu jedhanuu mana keessa guddi utuu jedhanuu dhageesse Maariyaam. Maariyaam dhageesse gara Yesuusitti akkana jettee barsiisaa yookiin Yesuus yookiin lije jechuu dandeessa. We don't know caafamne achirratti jarri qaanii galtee salphina keessa seentee daa'ii wayiniin duraa dhumeennaan Yesuus waa gochuuf ammayyuu yeroon koo hin geenye jedha. Haadhoo hojii koo keessa hin lixin waa gochuuf yeroon koo hin geenye jedheen jedha. Yeroo baay'ee waan kana jecha kana kara hedduutti hiiku namoonni. Garuu hundee macaafa qulqulluutti yoo ilaalle Yesuus waan gurguddaa sadii dubbachuu barbaada. Inni tokko yeroon itti Yesuus Kiristoos dabarfamee kennamu akka hin geenye hima. Inni lammaffaan yeroon inni itti daadhiidhuma bishaan sana gara daadhiitti jijjiiru akka hin geenye qajeelfama sana haadha isaarraa utuu hin ta'in abbaa isaarraa fudhachuudhaaf eegaa akka inni jiru yeroo inni eeguudha. Inni sadaffaan immoo ani raajiidha ani masiihiidha jedhee of mul'isuudhaaf yeroon sun akka hin geenye dubbataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa sana keessatti garuu maal barannaa? Yeroo Waaqayyoo fi yeroo namaa waliin baranna. Waa'ee yeroo kanaa macaafni qulqulluun keenya kutaa garaa garaatti dubbata. Ispeeshaalii macaafa lallabaa boqonnaa 3 gaafa dubbistan waan hedduu irraa barattu tokko kaaftanii jechuudha. Duuti yeroo qabaa, jireenyi yeroo qabaa, beelli yeroo qabaa, argachuun dhabuun, beekamuun, wallaalamuun just wantoota hedduu kaasaa jechuudha. Lakkoofsa tokkotti gadi buutanii yoo laaltan garuu dubbii baay'ee sin ajaa'ibu tokko argattu. Maal kan jedhu dubbata? Beekamuun, wallaalamuun just wantoota hedduu kaasaa jechuudha. Lakkoofsa tokkotti gadi buutanii yoo laaltan garuu dubbii baay'ee sin ajaa'ibu tokko argattu. Maal kan jedhu dubbata? Waaqayyo yeroo isaatti waan hundumaa gaarii godhee uume. Haleluuyaa! እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ሁሉም ነገር ውብ አድርጎ ሰራ ይላል። በራሱ ጊዜ በእኛ ጊዜ ምንም ነገር ውብ አይሆንም። በእኛ ጊዜ ምንም ነገር ሙሉ አይሆንም። በእኛ ጊዜ ምንም ነገር ያለ እንከን መጨረስ አንችልም። ሕይወታችን የሚዳኘው ጅሬኛ ኬኛ ከዶገኑ ይሮ ኬኛው ቶንተይን ይሮ ዋቀዮ ዋንተይ መቀን ዋቀዮ በለበራን ከኔ ቢፈም ያለ እነዚህ ቀለቆብሱን የሮ ሳቴዳል ሃሌሉያ የሮ የኙት ይሮ ዋቀዮ jireenya keessan keessatti fi hedduu Waaqayyoon gaafatanii beeku. Really namni Waaqayyoon hin gaafanne hin jirre yaada. Gurguddaa garaan keessan eegotee hawwitanii ballattanii garaan keessanitti rarra'ee qalbiin keessanitti hidhamee har'a utuu ta'ee jettanii gojomaatanii kiril jettanii duukaa buutanii dhimmitanii barbaadanii Waaqayyoon gaafatu. Jaallattanii gaafachuu duwwaa miti. Waaqayyoos akka isinii kennu amantanii Waaqayyoon gaafattanii Waaqayyo garuu isin jalaa dhiyeesse. Mitira in callisa Waaqayyo. Hidde inni kan biraan immoo Waaqayyo waan nuyi quba qabne waan gurguddaa motiveetii nu godhu waan gurguddaa battalatti haala keenya nu irraanfachiisu egeree keenya nu agarsiisu wayii nutti dubbate abdii nu kenna. Abdii jechuun kan boru jechuudha. For the future Waaqayyo akkana taata akkana godha jireenya keerraa akkana godha jedhee nutti dubbate gadi baanee garuu wanti sun hin jiru. Mana ho'a keessaa qorratti gadi ba'u. Waaqayyo fakkeenyaaf Abrahaamiin yoo ilaalle Abrahaamiin Waaqayyo kanan inni kadhate maal gana bobboroodhaan ka'ee fuula Waaqayyootti dhufee minnoo Waaqayyo qaana'ee nasalliftee qabeenyi kun hunduu kooti jedhe qabeenyi hundumaan na badhaafte waan hundumaa naa kennite garuu qaaniin koo nama biyya Damaasqoo qeexaasartu na dhaaluuf jira jedhe innaan Waaqayyo beeksise jedhe lakkisaa namni biyya Damaasqoo sin dhaalu jilba kee keessaa kan ba'u si dhaala hin agaruu Waaqayyo maal jechaa ni jira Abrahaamiin ilman sii kenna ilmuma keetti sirraa dhalatee si dhaalaatti jechaa jira. Galanni guddaan Waaqayyo baatu. Abrahaam garuu mucaa tokko yoo ta'u hinumayyuu ilman sii kennaa miti gadi ba'i jedhee Waaqayyo namicha mucaa tokkitti arguudha. Mucaa tokko arguudha suusa'u mucaa tokko arguudha eeguun mucaa tokko arguudha wawwaa hinumayyuu gadi ba'i jedhee Waaqayyo urjiitti agarsiise urjii Waaqarraa. Lafarraa cirrachitti agarsiise lagarraa. Alake kanan godha sanyii kee kanan godha deemee dha Waaqayyo maal jechaa jira alake akka cirracha waa lafarraa akka urjii Waaqarraa godhaa jechaa jira. Namichi garuu mucaa tokko iyyuu qaba. Hee tasfaa yoom jedhee gaafa dadhabu
Tibbis jennaan haadha manaa wajjin walii galanii gargar kan Ismaa'eel dhala. Argitanii yeroo waaqayyoo fi yeroo keenya waliif alla. Hin gaafatu jechuudha. Ammas namoonni baay'een akka reefu maal waaqayyo hin dhabde jechuuf hin dhabne waan hundumaan guutuu waan si gaafadhe kana gochuu dandeessa. Ammuma kana utuu arraba koorraa dubbadhee hin fitiin gochuu dandeessa. Ammuma kana utuu arraba koorraa dubbadhee kadhadhee utuu hin fitiin biggi gochuu lim gochuu dandeessa. Roobsuu dandeessa. Gaafadhee utuu hin fitiin kee deebisuu dandeessa. Humna isaa qaba. Hin qaba waaqayyo. Heeshi maaliif hin gootu? We don't know. Hin dhabe jechuuf hin qaba. Hin hammaate jechuuf immoo ilma isaa Yesuusin caala iyyuu nu jaallata. Sababiin isaa nu oolchuuf ilma isaa Yesuus dabarsee kennu. Adallamine? Awo. Jireenya kootu sirrii miti jechuudhaaf immoo amma ta'e yoo sirrii ta'uu baatte sirriitti isatti dhiyaatu baay'ee kan mataa kootiin qabu ta'uu yoo baatte kan isa na fooyyee qabu. Kaleessa gaafa nu jaallatu gaafa ilma isaa Yesuusin dabarsee nu kennu horma turre diina turre namni jilbeenfatee isa kadhatu hin turre gaafas. Yalla እንደውም ጳውሎስ ሮሜ keessatti gaafa dubbatu diinota isaa taanee utuu jirru jedha ni jedha diinota isaa taanee utuu jirru ilma isaa Yesuusin nu kenne tola nu jaallate maal taanee utuu jirru diinota isaa taanee ammayyuu diinota isaa taanee utuu jirru so maaliif naan kennu maaliif na dhoowwata yeroo kun yeroo kana waaqayyo maaliif nu godhu galanni guddaan waaqayyoo fa'a wanni guddaan nuyi baruu dandeenyu sababni isaa waan garaa jabaateefiti sababni isaa waan caala waan ati gaafattu sana jaallateef tokkoffaa yeroon sun yeroo isaa waan hin taaneef galanni guddaan waaqayyoo fa'a yeroo isaa waaqayyo ammam coomtee kadhattee mishigii galtee gadaamii galtee takka paastarii bilattee takka profeetii bilattee maaloof gaadii bilattee gatii taaksii fituudha gatii taaksii kanfaluudhaan magaalaatti bakkatti sochoota takka maaloof gaadii bira takka refereendii bira takka biishooppii bira deemta malee iskeejuulii waaqayyoo keessaa baaftee iskeejuulii kee keessa waaqayyo galchuu hin dandeessu. Issu yaraasu iskeejuulii dibamuunaan agarnoomni sana kana godhin jettu waaqayyo. Kanaaf yeroo waaqayyoo yeroo keetti fiduu hin dandeessu. Guyyaa waaqayyoo guyyaa keetti fiduu hin dandeessu. Hiyyitee of cirtee hidhoo because yeroo mataa isaati milkaa'inni guddaan yeroo waaqayyoo beeku. Haleluuyaa. Yeroo waaqayyoo beeku. Yeroo waaqayyootti dhimmoota keenya hojjetu. Yeroo waaqayyootti gaaffii keenya deebisu. Yerootti waaqayyoo diinota keenya barbadeessu. Yerootti waaqayyoo harka isaa diriirsu. Yerootti waaqayyoo dhimmoota keenya hojjetu. Beekuu danda'uu qaba. Baruu danda'uu qaba. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Yeroo waaqayyoo hin barru taanaan, yeroo waaqayyoo hin beeknu taanaan gufattoota taanee. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 11 keessatti beektu baay'een keessan Maartaan Maariyaam obboleessi isaanii Alaazar gaafa dhukkubsatu Yesuusitti ergan lafatti qaqqabi jedhanii. Yeroon isaanii akka yaada isaanii karoorri isaanii Alaazar fayyuu kan inni danda'u utuu lubbuun keessa jirtu yoo qaqqabe. Yeroo tokko nutis kan akkasii kadhanna utuu kun dhumi raqiitiin kun utuu jiru irshoon kun utuu jiru wanti xiqqoon kun utuu harka jiru na eebbisi wanti xiqqoon kun utuu harkaan dhumi haleluuyaa maaloo jennee kun itti ergan Yesuus garuu dhaga'eera hin callise guyyaa lamaaf achi ture guyyaa lama karaa kana ture guyyaa afuritti erga Alaazar du'e midhadda awwaalame guyyaa gurguddaa ture galanni Yesuusiif haa ta'u. Gaafa Yesuus dhufu nagaroon haala xumuramanii namoonni wal ga'anii Maartaa fi Maariyaamin jajjabeessuudha ganda keessatti cimsuudha kaan bishaan bitate kaan mulluu qabate kaan akaayii qabate kaan buna qabate ati darga bakka dhiisaa rakkoon ka'u bakka dhiisaa galanni Yesuus yaa haleluuyaa inni garuu dhufe Maartaan gaditti baate maal hojii dhufte ammaa Maladalabana mal gooftaan iddee akkasitti ergine otoo dhufte silaa waa gootaan akkasitti ergine dhufte otoo ta'e maazaalaa di'aabuuni haleluuyaa Yesuus garuu akkana amani malee dhufna waaqayyoon argitaa kan darbe yeroo keetii kan darbe guyyoota keetii guyyoonni kun darbine hin darbine guyyoonni kun yeroo kootti yeroo isaa kanaaf obboloota koo gaaffii garaa garaatiin of cinquu keessa ba'a.
gaaffii garaa garaatiin of loluu keessaa ba'a. Gaaffii garaa garaatiin of jeequu keessaa ba'a. Gaaffii garaa garaatiin of himachuu keessaa ba'a. Gaaffii garaa garaatiin jireenya keessa miidhuu keessaa ba'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maal gochuu qabdu beektu? Loloo diinaa moogaa yeroo Waaqayyoo beeku. Yeroo Waaqayyoo yeroo isaatiin ala socho'uun barbaada. Waaqayyoo yeroo isaatiin ala wanna tokko raawwachuun barbaada. Inni tokkoffaan yeroo Waaqayyoo beekuun baay'ee murteessaadha. Sababiin Waaqayyoo gaaffii keenya hin deebisneef battalatti. Sababiin Waaqayyoo kadhata keenya hin dhageenyeef battalatti. Sababiin Waaqayyoo dafee akka nuyi barbaannutti dhimmoota keenya hojiirra hin oolchineef yeroon sun yeroo isaa waan hin taaneef ni jalqaba. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf maal gochuu qabna? Yeroo Waaqayyoo eeguu qabna. Macaafni qulqulluun ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irraa kaasee nan dubbisa akkanadha. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u maaltu yeroo ga'u? Yeroo boochan, yeroo kadhattan, yeroo mishigii galtan, yeroo maanoof gaadii bira deemtanii kadhachiiftan ayidallam. Yeroon Waaqayyo yommuu ga'u, yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka Waaqayyoo isa aangoo qabeessa jalatti galuuf deebisaa. Haleluuyaa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa isatti gataatii dhiisaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inumayyuu gadi bu'ee lakkoofsi 10 irraa kaasee sagalee baay'ee namatti tolu dubbata. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu inni karaa Kiristoos Yesuus gara ulfina isa bara baraatti isin waamu ofii isaatii iddootti isin deebisaa, isin dhaabaa, isin jabeessaa, hundee keessan isin cimsaa. Tarii muddama keessa dhaabbattee iyyuu dandeessa. Tarii wixnati keessa galte. Tarii wanta bitaachaan wantoota si danqan keessa galtee booruu dandeessa. Yeroo sun yeroo Waaqayyoo miti taanaan imimmaan kee Waaqayyoodha. Yeroo tokko tokko kadhata akkasii kadhanna imimmaan koo argi. Imimmaan koo hin argitu jedha. Waaqayyo yeroo isaan ala imimmaan kee waan ilaaluuf hin qabu. Yeroo Waaqayyoo beekuu danda'uu qabna jechuudha. Kadhata kana Yesuus kadhateera baay'ee. Yesuus Kiristoos gaara Geetsemaaneetti kadhatee mitiidha. Yesuus Kiristoos muddamee dabarfamee kennamuudhaaf yeroo ta'u adda isaatiin gombifamee lubbuun isaa isa keessatti dhiphattee yaa Waaqayyo maal fedhii kee yoo ta'e xoofoon kun haa darbu nagaa. Waaqayyo isa dhaga'ee garuu hin deebise. Kanaaf sababiin gaaffiiwwan keenya bakka lagaafanneetti hin deebineef inni tokkoffaan yeroo Waaqayyo wallaaluudha. Gaaffii yeroo Waaqayyootiin waliin jiru. Gaaffii yeroo Waaqayyootiin waliin madaalli gaafachuudha. Inni lammaffaan fedhii Waaqayyootiin ala kadhachuudha. Fedhii Waaqayyootiin ala. Wanta Waaqayyoon barbaadu. Kana jechuun baay'ee kadhachuun gaafachuun fedhii Waaqayyoon keessaan akka raawwatu eeyyamuudha malee fedhii keenyatti Waaqayyo harka isaa galchuu barbaannee miti. Na wajjin jirtu yeroo Waaqayyoo wallaaluudha. Fedhii Waaqayyoo wallaalu. Galanni Yesuus haa ta'u. Fedhii Waaqayyoo wallaalu immoo duwwaa miti. Of jaallachuu, ofittummaa ta'uu mala. Kanaaf macaafni qulqulluun Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 7 isin wallaalota hin ta'inaa. Don't be foolish, understanding the will of God. Hallelujah. 5 lakkoofsa 10 irratti wanta Waaqayyo fedhu, wanta Waaqayyo jaallatu qoraa, barbaadaa, bira ga'a. Amen. Barbaadnee bira ga'u fedhii Waaqayyo. Haleluuyaa. Fakkeenyaaf Maartaan Maariyaam Alaazaar akka hin duune jiraatte akka inni qaqqabuuf Yesuusin barbaadan. Waaqayyo immoo Yesuusin kan tursiiseef inni du'ee Yesuus dhufee du'aa isa kaasuudhaan ulfinni Waaqayyoo isarraa akka mul'atu. Fedhiin Waaqayyoo Alaazaar du'aa ka'uun ulfinni Waaqayyoo akka mul'atudha. Fedhiin Maartaan Maariyaam immoo jiraatte lafatti qaqqabee dhufee akka isaaniif fayyisu. Fedhii Waaqayyoo wallaaluu dhabu kadhata hiika hin qabne, iyya hiika hin qabne, boo'icha hiika hin qabne, raajii hiika hin qabne. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Keessattuu ulummaatti naquudhaan tursiisee inni du'ee Yesuus dhufee du'aa isa kaasuudhaan ulfinni Waaqayyoo isarraa akka mul'atu. Fedhiin Waaqayyoo Alaazaar du'aa ka'uun ulfinni Waaqayyoo akka mul'atudha. Fedhiin Maartaan Maariyaam immoo jiraatte lafatti qaqqabee dhufee akka isaaniif fayyisu. Fedhii Waaqayyoo wallaaluu dhabu kadhata hiika hin qabne, iyya hiika hin qabne, boo'icha hiika hin qabne, raajii hiika hin qabne.
waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Keessattuu na of kalchitu yeroo hundumaa eeriyaa kanatti sagalee jabaan dubbadha. Namoonni na mufatan, namoonni even namoonni arrabsan jiru eeriyaa kanatti. Mufattanis na arrabsitanis innisu. Yeroo keessa darbuudhaan keessa ba'uudhaan gooftaan tayyaara nuuf haa baay'isu. Wallaalonni tokko maqaa ofitti dhoobanii yeroo itti saba burjaajessan. By the way, hawwiin keenyatiin biitii miti. Eeguun garaa keenyaatiin biitiin ta'u. Naanaatiyaa. Dubbiin waaqayyoo koo wallaalota nu goone obboloota ogeessota nu godhe. Macaan qulqulluun kanaaf we have the mind of Jesus Christ kan jiru sammuu Kiristoos qabu qabna. Kana miillaas nyaachisaniidhaaf kana miillaa hin jettu. Sukkaaras nyaachisaniif sukkaara hin jettu. Soogiddas nyaachisaniidhaaf hin ooftu. Amma pheenxeen keessattuu isaaninnati ineenja isiniif sun dadhaba. Daa'imummaa, ijoollummaa, xobbummaa isa garmalee badee tokkotu jira. Bexaam የረቀቀ መንገዱን የሳተ ከረሜላ ፊዳ ቆጣ ብሻም ፊዳ ቆጣ ይሰንኮረ ፊዳ ቆጣ ምን አይነት ጴንጤ ነው? አን እኮ ነሚቸ ፊዳ ቆጣ እስኒ እንጀዱ ሚት ወረባቴ ጀለፊ ጉቱነ ዲቅ ጎፍታን ነው አፈይሱ ፈኢ ዋቀዮ ማልኒ ከንጀዱ በሩ ባየም ፍተሳ ፈዲን ዋቀዮ ማል ጳውሎስ utuu wangeela lallabu dubartiin hafuura amaadhaan guutamte tokko namoota waaqayyoo jechaa isaan duukaa deemti turte. እግዚአብሔር ሰዎች man of God jechaa jiru. Isaan kun namoota waaqayyooti jechaa. Har'a ndawnutu ani nama waaqayyooti jennee poostarii hojjetanna. Isin kun garuu nama waaqayyooti jettee duukaa isaanii deemte. Duuba garagalee ofirra deebi'ee ifatee hafuura amaa keessaa baase. Lakkaa afurri kun afura boastingitti naqu of tuulummaatti naquudhaan jara kiyyeessuu barbaaddutu inni garuu aaree ifatee keessaa baase. By the way, Yesuus Kiristoos tajaajila isaa keessatti iddoo garaa garaatti dinqiin hojjete akka hin himamne dhorkaa ture. Seexana yeroo ifatu seexanni battala isa argite ilma waaqayyoo ati eenyu akka taate si beekna maaltu hojii keenya keessa si galche maaliif dhufte yeroo seexanni jedhu argite. Inni garuu zimjii keessaa bayis deemee masii ta'uusaa ilma waaqayyoo ta'uusaa himachuun barbaanne yeroo sana barbaanne yeroo waaqayyoo feetu waaqayyoo yeroo sanatti akka inni barsiisu akka inni lallabu akka inni dhugaa isaanitti himuudha. Galanni waaqayyoo faatu fedhii waaqayyoo beekuudha inni lammaffaan. Inni sadaffaan wanta kadhannu sana wanta barbaannu sana yeroo sanatti ga'umsa ittiin bulchinu dhabuudha. Maaturiitii dhabuudha. waaqayyo waan hundumaa qixa isaatiin kallattii isaatiin aangilii mataa isaatiin akka agarsiifnu akka mul'ifnu akka beeksifnu barbaada. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa tokkotti yoo dubbistan dubbii kana sirriitti dubbii ijoo ta'e wayii irraa argattu. Yeroo waaqayyoo karoora waaqayyoo ajandaa waaqayyoo akeeka waaqayyoo dubbii waaqayyoo roobaatii kophiina kallattii isaatiin akka raawwatu karoora mataa isaatiin akka raawwatu barbaada waaqayyo. Iskeejuulii isaa akka dhaabu barbaada. Mul'ifachuu barbaada. Karaa nuti ittiin mul'ifnu karaa biraa karaa nuti agarsiifannu karaa biraa yoo ta'e waaqayyo nu argina. Galaatiyaa yoo dubbistan baay'ee isinitti tola. Kutaa sana dubbiseetan yaada koo walitti qaba isinirra dheeressu. Maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 sirriitti na caqasaa akkanadha. Karaa tokko immoo namni qabeenya isaatiitti darbee argachuudhaaf jiru maal isaatti? Namni qabeenya abbaa isaatti darbee argachuudhaaf jiru qabeenya sana hundumarratti yoo maal yoo ta'e iyyuu gooftaa yoo ta'e iyyuu garbicha yoo ta'e iyyuu jedhu gooftaa yoo ta'e iyyuu eeshi amma ijoollummaa isaatti jirutti garuu hojjetaa irra wayyi. Gooftaa yoo ta'e iyyuu ijoollummaa keessa jira taanaan hojjetaa irra wayyi. Dubbii kana yeroo baay'ee dubbachuun jaalladha. Especially namoonni waaqayyo ayyaana isinii baay'isee moogzii taatan ijoollee guddisuudhaaf carraa ijoollee guddisuu namoonni qabdan maatiin mucaa isaanii isinitti kennanii deemu. Aannan kenniif, nyaata kenniif,
shaawurii galchi isiniin jedhee isinitti gatanii deemu. Mucaan aannan jechuudhaaf hin boochi, irriba jechuudhaaf hin boochi, biddeena jechuudhaaf hin boochi. Maaliif jettanii yoo gaafattan qabeenyi sun kan eenyu akka ta'e hin beektu. Maatiin sun garuu yeroo sanaaf qabeenya sana mana sana kan itti dhiisanii deeman mucaa sanatti otoo hin ta'in isin mucaa sana iyyuu mataa ishee isinitti dhiisanii deemu. Maaliif ijoollee waan taataniif. Wanna Waaqayyoo kadhannuuf wanna barbaannu wanna hawwinu wanna dheebonnu san akka ta'utti bulchuu hin dandeenyu taana. Akka ta'utti bulchuu hin dandeenyu. Akka ta'utti hoogganuu hin dandeenyu. Akka ta'utti Waaqayyoof hojiirra oolchuu hin dandeenyu taana. Waaqayyoo garagalee dhimma keenya waan ilaaluuf tasa dadhabnaa jechuudha. Kanaaf dhimmoonni keenya ariifatanii akka xumuran, dhimmoonni keenya dafanii akka fiixa ba'an yoo barbaannu wantoota gurguddoo sadan gochuun dura jiraata. Tokko yeroo Waaqayyoo beeku, lama fedhii Waaqayyoo beeku, sadaffaa akka Waaqayyo nutti kennetti waan sana bulchuu, Waaqayyoof hoogganu, karoora Waaqayyootiif oolchuu. Yeroo hundumaa waan Waaqayyo irraa fudhannetti abbaa utuu hin ta'in abbaa imaanaa ta'uun nutti dhaga'amu dura jiraata jechuudha. Abbaa imaanaa taanaan adaraa sanaaf gaaf tokko abbaan hin dhufa. Eeyyama abbaa nutti kennee sanaan ala darbinee hojjechuu akka hin dandeenyu beekuu qabna jechuudha. Gooftaan hunduma keenyaa gargaaru. Mee maaltu isin harka jira? Waaqayyo maal isinii kenna? Humna keessan, beekumsa keessan, ayyaana ittiin tajaajiltan, maal wanti isin harka jiru? Wanti Waaqayyo isinitti kennu. Waan isin harka jiru san eeyyama Waaqayyoo fedhii Waaqayyootiin yeroo Waaqayyootti fedhii Waaqayyootiif yeroo Waaqayyootti akkataatti Waaqayyo barbaadutti bulchuudhaaf Waaqayyo kadhadhaa. Akkas taanaan inni yeroo hundumaa isin dhagaa nu dhagaa. Gooftaan nu gargaaru. Har'aaf barumsa keenya isumatti xumuru. Guyyaatti aanutti bal'inaan kutaa biraa irratti walii wajjin dubbannaa.